إن شاء الله ربي بكسر الدبيتا يا ربي جرات يسألوا له في متيان واني نقول في المانتنا أشياء في ماله بدأنا آداتي في كعباتي في متي لقى ربي تبتوف وجولين تني أشتري ركتني ركون بيسان كيس جرو نهندنو وانبينو وان كيس تريتني نفني جولين تني أشي حياتوف نامي مرتنو أستي بوه كدته جراسا ربي نهيرت ملت سديف جتشو ada shanelle dubbisee jira mucaalle amaanillee dubbisee tinin jira furmaanni ka jiru yoo dandeettan amaanii fi isiinillee keeniyaa irratti wal arga wanni guddaan nu jennu amaan isiin hin dhuftuu hin danda'u jettee jedha bakkitee kanatti yoo namni tokko walii galeetiin join tayaniitiin bakka tokkotti deebiin maqaa amaanii seeni waraqaan kun isiin blue card san qabdi natti hin fakkaatu nama kanaan main applicantiin amaaniin taheetiin gale malee osoo isii waraqaa qabaattee waraqaa nama dhufeefiitiin jedhe amaan dhabameeyyuu jedhaniitiin bakka san isiin main applicantii akkuma san taateetiin seensifatuu hin dandeetti. Maali fi maqaan isii achirra jira. Osoo danda'amee ijoolleen tun walii galanii gara Keenyaa deemanii, Ugaandaa deemanii, falli nuun kaa'een hin jiru. Waliigalteen jara lamaanii yoo hin jiraatin ammallee waraqaan kun akkanumaan ta'a malee vaaliyuu takka hin qabu. Waliigalteen isaanii baay'ee murteessaadha. Akka ta'an ta'anii, jooyin ta'anii yaanni keessan baay'ee bareedaadha ijoollee tana walii galchaa asiin turre wanni haasayaatiin hin turre wanni qaaqaatiin hin turre kanuma walii galchaa please akka isaan walii galaniitiin bakka tokkotti deebi'an rabbiin haalaaf isuu du'aayii godha garanumaan waan barbaaddan yoo ka jiraatu taate hoggansa community illee isinii dubbisuu hin dandayaa jechuu information bal'aa yoo barbaaddan. Poi also carrake in tumra nirura che di kana jiru hindandamu ega muchande barbanne gezinde barbanne ummanni isinille ujolle taraf ifaje sigale bidi ujolle kanatu ilman kenna jere amanille sifule reddu ummanni gutun warri malaka bases isi warri wan kana gotanifis warri sponsora kana argitanifis undumti isaa warri ammas jala ta'aa jirullee ijoollee daa'imman sabiyyii kanaaf yoo carraan biraa dhabame keezii kana jiru hin dandamu maqaa haadhatitti. Main applicantii ta'ee ka galche isaa jedhee bar biluu kaardiin ka isaati mucattiin tun biluu yoo qabaatte rakkoon qabu gara isiititti akka jijjiiran hin gaafanna warra looyaraallee dubbifneetiin namallee godhuuf hin dandeenyan qaxarraa fi rakkinaa miti. Ayyee galatoom, thank you. Marcos Dubat. Galato me yaani information baay'ee illee dhabnu waa'ee seera immigreeshinii kana seera immigreeshinii baay'ee cimaadha. Akkuma barsiisaan Zaakiin jedhee jalqaba furmaanni bakka ka'uu qabu I think siifuunii fi abbaan manaa ishee sirriitti walii galanii waan kana yoo isheen illee sila aarsaa kaffalte waan ta'eef yoo fakkeenyaaf iddoo biraa deemuun irra jiraate aarsaa kan biraa kaffaluu yoo irra jiraate daa'ima ishee fi ijoollee ishee jettee waan kana walii galanii isinillee jara kana dubbii isaan gidduu jiru fixxanii yeroodhaaf illee ta'u araarsitanii wal arganii dubbii kana tuftanii gaariidha. Maaliif fakkeenya amma erga main applicantiin isa ta'e at least even immigration maal gaafata lakki jarri walii kan divorce yookaan inni du'ee jira yoo ta'e gana application gara kan biraatti jiru jechuu barbaadetti. Kanaaf jalqaba akkanatti fakkaatu dubbiin ta'uu qabu isaan lamaan walii galanii waan kana fixuu qabu. Yoo isheen fakkeenyaaf Keeniyaa deemuu qabdi ta'e Keeniyaallee deemtee aarsaa kaffaltee ijoollee ishee fi intinaa ta'uu qabdi jechuu barbaada. Yaaduma kanan qaba. Thank you. Namni elu mando in dubbanne gama waan takka ximbi hin jenne elu jirta
asli nu jira dubbi man nu dibe callise dubbiin nama dhibaa garuu yoo ilmaan karaatillee itti dadhabdee haati ilmaanillee kunooti abballeen biyya haa jiraatu warra mootu isii mallatteessan keessa ispoonsara kana akka qophaa'uu mallatteessan keessa Abdulhakimillee hin jira yoo Mawlaani jiraatu baatellee Zaakilleen kunooti informationa garagaraa yoo barbaachisa ta'e itti gaafataman community karaa dararlee isinii fiduu danda'a jedhe yoo tokkuma warri mallatteessu hunduu aangoo walqixa qaban jechuu yoo tokko hafee tokko hin beektan jechuudha waan kanatti waa yaada kennatuufi waan furmaata ta'a jettu yoo yaada qabaatu. Baay'ee galatoomaa jaarsumaaf jaarti irraa jalqaba siifuu fi jaarsa siirra aarsaatti kafaltee isiillee inni illee itti kafalee sibiila keessa jira da'uunu jalqaba aarsaadha siifuu nama 5 da'uun tokkooyyuu da'uun aarsaadha akkasitti dubbii kiyya naaf dhugaan galchine hin jedhini sii miti Oromoon martuu isinii miti aarsaatti kafale sagalee isinii ta'aa turanii qarshii waan danda'an isin qarqaaraa turanii nama 20 meeqa jala jira kuma 20 wayita jala jira akkasitti fudhadhu jechuu barbaade qaanii mucaa dirqama dhufu yoo jenneen qabameerra isin akkatti yookiin achuma sirraa'ee yoo deemu inni achi deemee waggaa 10 hidhamuurra yoo isin deemte waggaa 5tti illee jaarsa ofii baafachuu hin dandeessu waggaa 2tti illee deemtee jechuu barbaade yoo ammoo karaa saniin hin ta'in zaagiin jira mucaan biraallee gabriin bira jirtu jira warri kanaada guruupiin godhamee waliin mari'atamee yoo illee achi dhufee qarshiin wanni sirraa'uu danda'amu isiillee sirraa'uu danda'amu ammoo isiin gara Keeniyaa deemte waliigalatti ijoolleen ala bahu sigale akkasitti yoo laalame bareedaa lafarratti jechuu barbaade sooshaal miidiyaa irratti haasawuun keessanillee gadi baaftanii dubbachuun ilmaan walii argate aarii keessa seentanii gaarii miti sadhaa jechuu barbaadeeti keessumaan amma ammaachi keessumaan haa laalamu warra kanaadaallee walitti dhufame isaan hin beekan akka keeziin deemutti zaakiin fa'aa akkatti ta'u ni beekanamu sigale akkasi yoo laaltan kun guyyaan darbee jira amma reefa haasawaa turre numartuu tasgabbooyina jira waan kana namni nu waraabbataa boru waggaa meeqaani ta'a ilmaan keessanillee ni argiti haadhatiifu atillee tasgabbaa'ii jaarsi keellee haa tasgabbaa'u waan kana keessaan laalaati akkasitti ta'a jedha please maaliif ilmaan kee gogoo guddate boru waan isin walgootan kana ni argiti isin ammoo addaan cituu hin dandeettan osoo wal gadhiiftanii wal arguu dhabuu hin dandeettanii jechuu maaliif ijoollee isin jedduu jira jechuu barbaade osoo walillee gadhiiftanii addaan baasanii ijoollee sun walii isin fidu Itoophiyaa ta'e Kanaadaa ta'e Kaayiroo ta'e waluma argitanii sababa ijoollee tanaa wal arguun keessa waan hin nafne waggaa